السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين سلامة بكين تين نجابر من ربي سنة تايراتو. وبلين سلامة الرمو لكن دركما والله وني تكنت تاتيوان بريد دون جمة تتكن ورو ما أسرع أنا برسي سكنا رايم برد عن اللين. وبلين سخية كويون جه جلافين أسين سنيدو في وبلين سلامة الر أبي تكن سنبرسي سودو في أبي أجايبة أبي فوتو بربادين رأرك تشوف ديسن مكان ما فيسبوك را بربادو سنتاني يوتيوب را بربادو سنتاني وانا الددا وان كرومي خيس بربادني فوتوسا أركتشو ديسن خلاص البان أسرتي إبريستني أركتشو كديسن إسنت نغسي أقدر ما وبيت ناجي ترى إذا وتتا فردو تتخين يخونو أبي نسخنا بكات أبليكيشني أبي ساي سخنا وتتا فردو تتخين يخونو إسا إمو بكيت أركو جرتن خنا إن شاء الله تعالى أركو جرتن خونو irrangattuga aappiin kun isa kana aappiin isa kana kun irrangattuga waan inni naaf darku jiraatan hoggaaniif irrangattunnee obboleeyyan islaamaa aappiin akka kana kun nuu fida bakka duwwaa sarchi kanatti ni barreessita waan silaa arkachuu feetan san barreessitan mee daataan isin dalagammas gadhiifama soorii warreen toloo dal'achuu barbaadan daataan dalagaa okay alaabaa oromoo jennaan alaabaa oromiyaa jennaan osin naaf jira arku jeetan alaabaa oromiyaa jeesin naaf alaa jennaan otuun alaabaa jeen asitti alaabaa oromiyaa asitti immoo alaabaa naannoo oromiyaa alaabaa Itoophiyaa alaabaa adda addaa akkana jira alaabaa oromoo akkana jira amma saniifu takkuma irra gataa tokko alaabaa oromiyaa kanarraa ta'u ilaali gadaa watotaa furdoottota keenya akkuma inni itti naaf ilaala laalamee akkuma inni itti fidedha amma tana keessaa amma fakkeenyaaf akkana fidee mire tanan barbaadamu laalama tanan barbaadamu tanamoo tanan barbaadamoo tanamoo ta barbaadeera tokkotta amma ogaaniif imma tanarra tokkotte gosa tana bichaa jala kana sii fidamma alaabaa abaawoo tana argataa tokko waan alaabaa abaawoo ta'e jala kanatti kisnaaf jala agartee asumaan ni dhufa ammaas Itoophiyaan harramee haa tokko Itoophiyaa alaabaa Itoophiyaa tana argattuqa jala kanatti Itoophiyaa tarreessee kennaaf jala sigalee waan barbaadan cufa si asirraa rakkachuu dandeessan duuba deebi'ee waa biraa barreessisaa agarsiisu maqaa namaa ta'u maqaa namaa otoo nuu fida ni fida qoo isitti agarsiisa maqaa namaatis eenyu haa barreessu shee amiin haa barreessu mee shee amiin laa otoo ani shee amiin biroo jedhin asirratti shee amiin biroo jeenaaf dilaa daawwattootaaf hordoftoota arkuu jirtan gara jeesin abdadhaa shee amiin ibroo asitti kanaaf digartee irra ngattuudha suuraa shee amiin waan onlaayinii irra jiru guutumaan guututti kanaaf daawwattootaaf hordoftoota kan jiraayila wallaahi waan baay'ee takka das nama jawlaali almila takkaa si irra ngattu qabee tana isaa akkumatiin takka irra ngattu qaawaa jala kana dhibbata kanaaf debbaleeyyan islaamaa lagartee ammas akkasuma irra guddaa warreen giriin iskiriinii baagiraawundii yuutuubaa buufachuu barbaadan kiroomii keessa ceetanii fi hin dararina daawwattoota kiroomii keessaanii fi hin dararina asuma irratti giriin iskiriin jettanii barreessita waan barbaadan qoomee giriin iskiriinaa jiru giriin iskiriin kun olaa utuun aan iskiriin jenne daawwattoota warri ingiliffa barreessuu dandeenyelleen asumaan ola giriin iskiriin jennaan akkuma jalqaba irratti giriin iskiriin baagiraawundii giriin iskiriin akkamitti waa cufa irra kan siifte giriin iskiriin baagiraawundii irraa tokko ilaala warreen istiidiyoo adda addaa buufachuu barbaadan akkama ilaala tana keessa amma istiidiyoo takka ragataa tokko daawwattootaaf hordoftoota keenya warreen yuutuubaa afaan baay'ee takka barbaachisiyyeen adda addaa takka ragataa tokko amma tana rangattu qaama laala jala kanatti waan istiidiyoo ta'e guutumaan guututti kennaaf jala agartee istiidiyoo adda addaa tana keessa if keessee akka barbaadetti ta barbaadde keessaa gabuufattee keessa if qabandeessa gabuufachuudhaafis daawwattootaaf hordoftoota keenya fagoo naqina xiyya gaddeemu kan agartaame asuma irratti uyita gabuufachuu si barbaadnaanis qaxxisuma si gabbuuti as deebi'immas suuraa nama takkaa barreessisaa agarsiisu maal barreessamee okkeenyaaf qo'ime waama feete barreessi daawwattoota hordoftoota waama feete barreessita asirratti ismaa gaffite jechuudha amma eenyu jenaan shee Usmaan haa jedhuun shee Usmaan turrii
شيء عثمان. لا عثمان شيء عثمان دري يعني أسد شيء عثمان دري كنا بدي قرته رجعتوا. daawwattoota hordoftoota suuraan ishee Usmaan Durrii ta'uu online irra jirtu takka naftu. Wanni suuraa ishee Usmaan ta'e takka nafnee guutumaan guutuutti asirra dhuftee jirti. Laallaa. Gartee? Akkana suuraa ishee haata barbaaddan keessaa. Facebook irra ceekuudhaan osoo inni hin qabne waan takka waan profaayilii irratti hidhachuu barbaaddu. Taanaan akkuma gabbuufatta. Amma profaayilii warreen immoo adda addaa irratti profaayilii adda addaa tolfachuu feetanillee asumaanuu gabbuufachuu dandeessan. Maal jettan quraana suuraa quraanaa feetanis quraanuma itti barreessitan. Quraana kunuunla quraana yeesuma irratti inni isin fida tokkoffaa irratti naa dhufa irra gattuutan. Gosa barbaaddanii daawwattootaaf hordoftoota keenya ha profaayiliidhaaf ta'ullee akkuma sii dhufa jalatti laallaa. Ha profaayiliidhaaf ta'u akkanaa bareedaa kan asuma sii dhufa irra gattuutu. Gosa sana bichaa jala sii dhufa laa. Warreen adda addaa immoo irratti wallaahi hidhachuudhaaf isin barbaachisu asirraa qaxxisaa buufachuu dandeessu jedhanii abdadha inshaallah. Laallaa. Babbareedina waan immoo irratti profaayilii irratti hidhachuudhaaf si ta'u. Agartee ha barbaadde akka isaa buufattee waan barbaaddeen dalagachuu dandeessa daawwattootaaf hordoftoota hangaa takkaa lama jeen si agarsiise malee ayyee suuraa kabraa sin agarsiisu Muhammad bakkeettu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan profaayilii isaa akkasuma guutuu naaf fidan Muhammad. Irra gattuqa. Agartee laa warreen profaayilii adda laa ilaalmee profaayilii babbareedine. Allahumma salli ala Muhammad. Agartee profaayilii immoo irratti hidhachuudhaaf tolfamee lafa taa'u tolfamee qaxxisaa asirraa gabbuufachuu dandeessanii. Egaa daawwattootaaf hordoftoota kiyyaa haala kanaan kunoo inshaallahu ta'ala warreen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe nu godhaadhaa. Viidiyoo tana bakka feetanitti agartan YouTube Seefud Islaam jettan YouTube keessanirra barreessanii dhaqaatii subscribe godhaadhaa irraa fayyadamaadhaa bu'aa takka irraa buufadhaan isiniin jaa. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Inshaallahu ta'ala waan guddaa irraa barattan jedhan abdadhaa warreen immoo profaayilii faan guddaa takka isin fayyada. As keessa kiyyaatanii waan feetan buufachuu dandeessanii waan feetan asirra barreessuu dandeessanii nama suuraa isaa harkuu feetan cufa isaa asirra barreeffachuu dandeessan magaalaa adda addaa biyya teessanii waa cufa asirratti isiniif daban Oromiyaa adda addaa hunda daawwachuu feenaan asirratti barreessanii waan barbaadan barreessinaa isiniif fidaan isin jaa haganuma qophiitti nu wajji turuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.